Sani mucattiin Tunuusiidha. Qoratte maashaallah zarii isiillee hayyee akaakayyuu isii hoggafattee. Billi xibbaa seerraa haasoo jira hayyaarraa haasa'imee si dhaggeeffadha. Tunuusi Morokoo na asinyawaan turu asin jiraattu hin shakkin hagasanii. Tunuusi ma jirti malee Faransi hin jirtu. Maal inni tikkeetti guyyaa takkaati bara. Aifa buu kana maaltu seekkidi. Ana biyya arabaa jirtu yookaan namummaa kee biyya arabaa jirtu. Asina shaga bararu asina isina tachin bararu maal gudha kana guyyaa takka ningilaa qabataa jirtu ati. Jettu gaariidha. Ma akka sanaan hin jenne. Ati agachi barartu achi asin barartu. Oddoo seetan Idris asit dhufee nu laalee bar. Haadha Raawud Idris maaliif dhufee si laalee? Okkoo dhufee naga nu gaafatee nu laalee deeme bar oddoo isin achi teettan. Ya Rabbi laalii dhafi. Mee maka garbicha kanaa yoo natti hin dhahinatin. Wallaa ibsa dhageeffadhu waan dhugaata akkasii himu. Hin dubbattu garuu makitti. Hayyee. Waan si taatee dubbalee osoo nama biraa taatee waan kanan. Eeshi. Dheengata jechuudha. Ganama lafaa kaanee lafti ganamaa beeki. Ganama sa'aatii 7 galgala sa'aa 6 deemna jennee waliin murteeffannaa bilbiltee galgala sa'aa 6 deemna Idriisiin dirqama arguu qabnaa naan jette. Jennaan okey bakka eega ta'eetiin jedhe bareeda sa'aatii 6 deemna jedhee yeroo nan jedhuun halkan keessa naannoo sa'aatii akkanaa kana jedheen. Okey jettee addaan deemne rafnee kaanee sa'aatii 7 sa'aatii 9 naa dawwalte. Nada wasin, nada fati Rabbi imam nangkasin, mana nangkasin, malin jeren. Galgala masasa galimi, yo hagam dem, asia ci demu saato kono gafata, acia demu saato, yo hagam dem. Uff ya Rabbi kia tanagota, icirri bakana get. Makush maltati Rabbi jaditi jechuun. Galgala amma nu bira amma ganama sa'a sagali bar galgala sa'a sagali sontaane ganama sa'a sagali addaasiin raftee waan sa'aatiin deemiseeti. Hayyee. Bakka achuma lamuu okey jennee galgalti si'a shanarra dabu andeemu ijoon turre beeki. Andeemu faatu deemu fun turre si'a shanarra dabalte. Si'a shanarra dabalte bakka gisee asii kaanee waliin deemnu Idris harka 20 wayii dabalee jira. Isa lachuu waan akkas muddamsiisuun beeku. Ana bara qarmaan fuudhanii keessa nagalchita malee an qulqulluudha bar. Qulqulluudha. Tapha gisee muuziqaa Oromoon kun baname an akkanumaa miira keessa gala lafaa uttaala malee an qulqulluudha bar. Wama fuudhanii atillee jaalfatiin onni akkasin lafa naraan raaftanii wallaalee bar. Eeshi. Makiin ibsaa jira jirti wallaahi. Siira jirti. Wallaahi jedha. Raasin kijibina harbi jedha. Maaltu sin gahee himtan? Uummanni kun lafa achi callistaniituma haasaitu hin caqasnu. Argaa jiraan asitti amma ismaakii argaa ture. Biyaans yoonni kun chingireen lamaa caqastu soo irratti saarfattuu jedheetuma callisee suma kaayee taa'ee caqasaa jira manaa gabbaa. Sigalee maaltu achi dhageessin? Atu wallaa sharrii qabda. Maal natti nimtu? Arsana barbaachisu kan falee icciitii anas baasisi himaa jira. Bara akkamitti natti nimtu ati? Callisnaan jedhan kun jalatti callisii argee jennaan callisnaan jette. Callisii ta'u koo ummata koomentii jirtu bar dubbiin hin dhokattu bar yema san dhufanii makiin isa jala teettee achi koomentii barreessaarti. Amma kana bakka haganuma wal gurgurannaa. Ibsaa qoy. Fageenya yookaan immoo distaansii gara makiitiif gara kiyya qabdu mee addaan baasi.
fuula irraa gisee akkana laaltu eenyu waan dhugaa dubbatu sitti fakkaata. Eenyu waan dhugaan si jaalatu sitti fakkaata. Eenyutu osoo waa balleesse waa ati balleessite obsa sii qabu sitti obsa akka sii qabu sitti fakkaata. Mee inuma himi jedhi meta. Dhugaa irra dal teessoo irra namaa ka'i dhugaa irra namaan ka'in. Dhugaa tana inuma jala sana jedhi. Waan siin jedhu jaarfadii loon inni azalee. Haa jiraatu kamarra qaba waa hammee nyaasaa jirra inni haa jiraatu rakkoon qaba kan makii dhiise dubbii dhiise icciitii ta'e. Kan waan kana gaafa taree osoo jaarfadii masjidu. Fakkeenyaaf siin jedhee akkana laaltee fakkeenyumaaf akkana laaltee eenyutu akka obsa qabu eenyutu osoo waan takka badanii waan san irra obsuu danda'a eenyutu gorsuu danda'a. Injiraa miti akka ilaalcha kan keetiitti si gaafadheera. Biqilii ija kan kee argaan jiru barre mastaawotiin kun ija kan kee dhossee maal taate? Beekee faddeer tokko wayitu na dheesse. Gin ammoo gizee makii argite bar irraa fudhattee lafa kaattee taasofta gizee kiyyaa ija uffata. Akkasii waan akkasiitti jira. Harda nama waliin bu'e saniif ejjitu akka inni saniif kana. Waan akkasiitti jira. Sanuma malee waan biraatti siifi miti. Gin laal yeroo isiin dhufte ijarraa fudhattee itti haasoftee amma akkana godhattee haasofnaan akka walitti hin dallan. Ambara ammaati nama akkas jettamanii ani sillachuu yuree fitana wayita seene jechuudha. Nama waa'ee keessaa haasofnaan lolaa ture qaawwataa ture dhugaa uummata kana gaafadhu yoo na waraabamee gadhiisu. Ati shimee eenyutu iyyuu nama waan namni gaafadhe kana naa deebisinan dagachiisi. Yoo ofii ka deemtan illee ta'e bakka kanaa kana yoo ka deemu barbaadan dhugaa. Kana booda abiyyoo osoo shimne malee dhandheessan siman. Waan isin irratti namni waan isin hin gootin akka isin hin ta'in san taate jedhanii wayita haasayan maqaan kennallee isin waliin ka'a. Si galee jarra akkana dalaydii isin akkana taatanii sababa keessan waan rabsanii sababa keessan waan taane kana kanaaf wanna gochuu qabdan ture fe'uu qabdan ture. Si galee uf bichaan deemaa jirtan maqaa kenna baattanii deemaa jirtan. Akka duraan kophaa miti siingila አይደላችሁ ምንድን ነው እናንተ እንደዚህ አይነት ነገር ስትጠቀሙ አይሰራም እንደ ጭንቅላታችሁ ከናም ደላይ ሲፈኒ እዛ ነው ችግሩ ረኮን አች ሲገሬ አኩማ ዱራን ስላም ዱራ ታታኒ ረኮን ጁ አከፈተዩ ተተነባን ፕሬሲቲ እና አሁን ነው ከት Inka watu mitreyu gasa intima misla simini da inda tani ko ajir tira ko rinjiru ha gumo na mo lidda badam ne kana gumo na gankan ina fanan sigale kakara budanya ke fakkatu kakara hiriya ke fakkatu kakara sijara da fakkatu martisa wani dalaga no mo isin kala wani dalaga chu wani sin ngori fato isin like mchana makana ide ha sa urata sasa jiru sanfa akka inni dhungate ibsaa idris dhungate jira namna jedhanii post akkana maal ibsaa idris akka fudhatee jira ibsaa namna isa akkana godhaa jira ijoollee akkana godhaa jira inni jedhaa turan si galee argaa jirra nun waan isin hin godhin argaa jirra waan isin gootanis argaa jirra gen akka namni haasa'u san hin godhisi maaliif xiqqoo namni waan nyoon kiftii hagana isin irra barbaade xiqqoo waan hagana Nigare, so kita teka isan kendi na argina makana ijo. Kanan doa cisi made wan beradi biti. No, ngam takka ke sinjala nus, imbe tadi. Bias sila, lolo duriya minum wan berano tindaga, yogi ni sinjala sinjala cuba nute, ay mati saya kafana ni normal aku mana makam itu, cakap sini tu mah syam itu malu manjen ni. Soal mereka bandnya aku mau orang dan jenis sembara mau nanti gen, no, sinian, apa aja, sinjal, segala, so pada kisah nak kenam ni hasil berban, keran dan jauh, kanaf, ya au bahaya hasani fi kadet mana timpan jalan beda. Akkana waan ofii kanatti ture. Asii anamma warra asirratti haa ta'u kun maxxoo keessa yoo haasa'u argu በጣም na aarsa dhugaa isin wallaalasi.
naadina nama keessaan dhaqee waan akkasii san fuudhee waytan laxxafee bara nama isin kala nama isin bira jiru kawaan keessa bar waan isin godhe kun screenshot bakka san bichaa godhee post godhee jedhee gubbarratti waan hin taane barreessee laxxafe wallaa lasin keessaan dhaqee kaasuuf jedhee hin beeka. Gaan silaa sammuu qabaa ta'e jechuma isaan waan jedheen saniyyuu kaasuu qaba ture garuu kaasuu dide nama biraallee akkas jedhanii kaasisee beeka. Gin yaa tokko miti waan miidiyaan qabee kasin beeyne haa godhu garuu kasitti dhiyaatu itti akkas godhu hin dabbara wallaahi lazimii macarrashaa tokkota. Fooloodhaaf laayikiidha baranna caalaa rakkoon hawaasni kenna qabu. Indamaan nyaamsa akkoo nama kamittuu malkii yoo qaba fuula qaba nama taayilantii mataa isaatiin hin dalagatu yoo kana barbaade giddi nama xiqqeessee fooloo argatu qaba. Hin danda'u bar jechuun fuula isaatiin yoo dhufe bar yoo dhufeetiin akkanatti ola seenee taa'ee isaa walitti ija isaa takka lama jedhee nama kun ija isaa lamaan laakka'ee bichaa baya. Nama tokko hin argu gubbaa kana koomentii nama tokko hin argu lafa duwwaa kanarratti haasa'ee baya. Gaafa ana of duuba kaa'e yookaan ammoo nuu warra miidiyaa kanarra ija isaanii afoo jiru nama tokko fuudhee muree of duuba kaa'e biyaansi namni 50 ni ilaala jechuudha. Namni 50 yookaan namni 60 namni 100 ni ilaala. Gaafa fidee suuraa ofii poostii godhe ol garagalee poostii godhutti ol garagalee poostii godhutti namni isa laalu hin jiru. Yoo atta guddate namni 200 isa laala. Gaafa nu poostii godhe viidiyoon isaa sun uma fedhallee taanaan kee qaba jechuudha. Kee qaba jechuudha. 10,000 takka 12,000 13,000 akkasiin ilaalamaa viidiyoon isaa. Sanitti amane malee bar osoo nu sirreessuu barbaade nu gorsuu barbaade nuti nama gorsallee fudhatu jechallee fudhatu dhiisaallee fudhatu. Nama miidiyaa kanarratti osoo tolee abbaan kennaa poostii nu godheeti yeroo dhageenyu iyyuu hin qabnu viidiyoo isaanii san. Rakkoon san ta'e baram. Amma namni akkaan kabaju jaaladhu wayii abbaa abdiitu viidiyoo san poostii godhe natti fakkaata. Viidiyoo kan akka korbeessaati sun kan hobobsuu barateetu waa'ee hobobsaa poostii godhe. Ofiitii hobobsuu beekaa. Abbaan abdii viidiyoo san poostii godhe jennaan jaalalloo Usmaan nama guddaadha. Nama nu beennu jechuudha fakkeenyaaf ijoollee makeenya keessaa yoo kaase jechuudha. Du'iitirraa godhe. Mee du'iitirraa gochuu qabaa? Biyya guddoo san taa'e biyya namni sammuudhaan fageessee yaadu san taa'e silaa keessaan nu dhufee makiirraa fooloo qaba anarraa fooloo qaba asliirraa iyyuu fooloo qaba ijoolleen sun sirrii hin goone balleessitaniirtan jedhee nu gorsuu osoo danda'u viidiyoo san du'itti. Nama hedduu teessan baay'ee gaafa waan tokko nu wanna jedhanii nu waa hedduu teessa banaman keessattuu gaafa namni girri isaan tun girna jettu nama 5,000 girna jedhe keessa nama tokko soqaa. Fakkeenyaaf nama akka keetii, nama akka jaalfatiiloo, nama akka asliidhaa, nama akka makiidhaa, namoota hiriyoota tiyyaa warroota miidiyaa kanarra waliin jiru koomentii isaanii kana barbaanna. Kanu arrabsa isaaniirraa warra koomentii jala sanii barreessee fi warra achi keessa hirmaate namoota hiriyoota kennaa barbaanna malee adiitu ni fooloof jettee waan hin goone hin qabdu. Kanaafuu isin ammoo isinitti hin dhagayamini. Singilii miti akka duraa san jechuun kan keessirriidhaan namni gaafa bultii ijaarratee of eeggannoo guddatu namarraa barbaachisaa namni gaafa bultii keessa seenuu deemu. Nullee akkuma tasaa taanee miira keessa gallee takkaa diyaasbooraa simannee hin beeknu. Simachuu qabna jennee diyaasbooraan hedduun biyya kana yoo dhufan iPhone Pro Max kana 15 fi 14 kana bitanii dhufanii asuma kun shaarma nuraddiin keessatti gudeedamanii ofirra deebi'an. Dhufee deebi'ee malee guyyaa kana dhufee isaan argina. Kanuma bakka Oromoo dhabnu Eertiraan kana simanna jenneeti malee akka balleessanii hin beekna badii kennaaf garuu dhiifama gaafannee jirra waan ta'eef. Haa jechuun amma naasi fakkaatu namni akkasii yaadda isaaniitti yaadu gin taree jira beektaa afaane. Namni ija namaa dura jiru kun waanyoo baay'ee qabu beektaa. Haguma tasirratti akkaan taa'u kana si waan jedhan waan biraallee miti bara. Wama takka illee siraan argatu fi minim waan isu wallee jiru. Garuu as namoota tokko akkana jira kama asirratti si argu haguma asirratti si argu kana bobu jira. Si galee baruu fi illee waan siin garuu bara. Kawaa namaa godhu bara kawaa si kennullee kawaa waan gaarii dubbatullee bara wama takka dubbatu bara. Gee
kama ofii waan takka irraan baane kuma waan takka waan hin jennetu nama waan jedhaayee sigare soo keessattuu namni namatti aanu baay'ee irraa baay'ee naannoo nama waan beekani waan akkana kana umarraa eegaa maal jedhaati waan akkasii taree jiraa kee rabbi haa godhu. I don't know which and date I can ilmu nama kun akkam akka yaadu namni waan tokko hojjetu barbaade